Harargee fi Arsii walitti diran. Ijoolleen Harargee fi Arsii wal tumte. Yoom dhiyoon tana dheengatta. Amma immoo Caalaa Nuuree san geema qaba guyyaa 20 takkaa kana isarra qabatan. Maaltu jira amma asirratti ijoolleen Harargee lafaa kaatee ijjiti tana dura salaala jira. Giftaroonni wanni jedhamu kun gowwaasi. Gowwaasi Arsii fi Harargee amma bakka qotaa Harargee dhiyoon tana akkas ijoollee teenya maarree godhaniif. Maarree no Oromoo walitti dirtanii ganda gandaan adda baaftanii asirratti fiddanii waan akkanaa kana Arsii Harargee maarreettanii Arsii Harargee sanarratti asliin geema qabatettanii ajandaa akkanaa Oromoo hedduutti uumuun no hin barbaachisu. Baasa kunis naggaateedha sunis naggaateedha warra geemaa naggaateedha. Caalaa Nuuree Oromoof waa godhee geema taphate. Oromoon abbaa inni waa godheef sun isaa taphachiisu harka irraa biraa qaba. Kunis immoo isaa inni godhatu asirratti waan isin beekuu qabdan maal dubbattaa waan jettan ummata Oromoodhaa kutaan adda qoodaa jiran laalaa usaati. Ijoolleen aslii maarree ijoolleen Harargee ni qayyiti. Maaliif qayyiti ijoolleen Harargee beektanii? Filima isaan dalagan kan. Filima aslii fi Mubaarak fi Caalaa Nuuree irratti waliin dalaganii Harargee fi Arsii walitti diraa jiran jechuudha. Ijoollee Harargee fi ijoollee Arsii tana wal nyaachisaa jiran. Amma ijoolleen Harargee guutuun maaliif aslii qayyiti beektanii? Geema Caalaa Nuuree irratti qabatee maarreedha. Amma nu maal janiin irra katabanan dhugaa takka dubbannaan ajoollumti Harargeetu maalumasi bakka isin Harargeen guutuun dhufinaati mee akka inni moo mulaaltani no gartee lawaan isaa yaaniin dhiyoon tana torbaan dura Arsii fi Harargee kaan wala jeesisanii kaan muka hedduutti ol ibsanii kaan suudarbeetti ol tumsiisan madaa uummataniiti amma madaa tana keessa immoo geema fidanii geema walirratti waliin fidanii kutaa tana sirritti hammeenyan miira keessa miira diyaaspooratis. Dhaggeeffadha. Maal jambeeta ijoolleen Harargeedhaaf dhiyoon tana amma Arsii ijoolleen Arsiidhaa dhiyoon tana akkasitti ijoollee tumamte sammara tajaajila ari'amtellee maallaqa walitti buuftee ijoolleen Arsii akkatti diyaasporaan ergitee qubsiiftee hinoo ijoolleen sun marti raatti jirti. Laala. Diraamaa dalagamaa jiru laa. Ijoollee achi dalagaa keessa ari'amte ijoollee Arsiidhaa ta waraana isin irratti hirmaattee qabsoo san keessatti qabsoo Amaaruma diigoota walitti hirmaatte ijoolleen Arsii achiin walitti baaftee ijoolleen teenya ta Oromoodhaa ta Harargeedhaa ta Oromoo maal ta Harargeedhaa as jirti humaa takka waan takka sin arganne aboo diraamaa kana dhaabaa yaa akhi diraamaa dhaabaa haadha abbaan keessan waan nyaatee bulu dhabee sinigalee hiraata shawwadaa jiraachaa jira guyyatti namni Itoophiyaa keessa akka nyaatee jiraachaa jira nutti hanjamaa muudii akkanaa qabachuun hafee jira amma tana booda waan isin beekuu qabdan sinigalee Mubaarak dhaggeeffadhaa Mubaarak na dhukkuba jee asiin butate geeman butate halaa kan qo'ee namaan nu harkaa nyaata jee nama sanis fidee asiin muudii nurra qabataa ture amma immoo muudii Arsii fi Harargee walitti duruu kana osoo dhaabdanii irra sinii wayya dhageessanii dhugaa ni fudhachuu baattan dan taatessan dhageessanii yoo isinii galle ni fudhattan yoo isin hin galle immoo ni dhiiftan. Ibsa ati naaffa what is that naaffa guyya $1 euro 20 dalaga balesa kai harka kai jala akka tawni taw liibi irratti nagartanii taa'ee bar taab jee bar naa kadhatu jiru osoo gartanii naaffa tani wayyaa maaliif jennaan guyyaa san namni aslii jala fiigetti aslii jala bakka namni na jala taab jeus dhabamaan jaa an wanni aslitti na kaase takka ኢትዮጵያ ህዝቦች እኔ አማርኛ አልችልም እቺ በቀታ ነኝ ማሊ ያ اخي what the fuck man bro calm down ኢትዮጵያ ህዝቦችን አሰስቤት ኢትዮጵያ ህዝቦችን በር ዮ ሲገርቲ በቃ ሲገርቲቲ አማራ ኦልካሱ ዳፍ ቆታ ዳጊፍቲ ወለ ደርባት ረኒ በር ቆታ ሙጫ ከነ በቃ ኦሮሞ ነው የኦሮሞ ልጅ ነው ያስሪ እኮ በብዛት ኦሮሞኛ ነው የሚያወራው የኦሮሞ ልጅ ነው ግን ቆታ ቴቲ bakka si arganitti ka support godhuun feenillee giifti teeraanii sirratti ol kaasaa turan የትኛው ኢትዮጵያ ህዝቦች ነው እንደዚህ አይነት ኦሮሞ ለማን ጀኒ ያከናምን ነማረብሱ ማቀዳት ተመታ ወደሲ ከናኑ ትገመት ዳخل መታ ሹጣሚ ሁለተኛው እኔ ለማፋደግ የፈዳ ዋጅርቱ እስንትም ፌተን ገንደ ፌተን ወልሰልተን ሰልተማለ ደገፈዳ ዮ አካ አርሲት ፍደቴ Arsiin lafti Arsiidhaa ilma Arsiidhaa kadhataa tokko bakka takkaa biyya keessaa hin qabdu yoo akka Arsiitti fudhatte
guutuu arsirraan bakka bu'een kadhadhoo jee waraqaatti kan naati fidaa dubbiin salinaa jalaati. Dhageessanii? Innaamaa jechuudha. Innaamaa qamadiin akka Itoophiyaatti mokoroona irraa hojjetamu Arsii fi Baalee keessai. Kana sammuu teessanitti hima. Annan beeka. An kana amala akkanaa kanas hin dhageenyan. Dhaggeeffadhu. Wallaahi laziim. Ijoolleen Awurooppaa tana keessa jirtu amma harki 90 ijoollee Arsiitii fi ijoollee Baaleeti. Miliyoona takka, miliyoona 2, miliyoona 3 qabsiiftee dhufti. Awurooppaa tana. Ijoolleen Darabiyaa keessa harki 99 ijoollee Harargeeti. Daha. Bidira daha. Anu gaa isinitti himu. Ijoollee Arsii waa kadhatu dhageenyaan agarreeman. Akkasitti hedduun argan. Dhageessanii? Amma isin moo'uu baatu I don't care. Kun nan galchuu bar kun. Garuu immoo shooddeena dhaggeeffadhu. Bireen kiyya. Ani ilma sikkoo mandooti. Ilma Arsiiti. Sii galee? Ani yoona irra dhiyaadhu naan jette Harargeerra Arsiitti dhiyaachuu jaaladhas. Dhibeetan kana duras waan waa'ee Harargeetti wal qabatee jechuudha. Waa'ee Harargeetti wal qabatee ni beektan. Yoomillee wallaahi laziim Harargeerra Arsiitti dhiyaachuu jaaladha. Shuuri wallaahi laziim. Takka garaa kiyya akka garaa ijoollee Arsiitti haasawutti Harargeetti haaseen beekon. Maaliif jennaan ijoolleen Harargee argaa dhageettii addunyaa tanarraa namni jibbutu yoo eenyu jedhu ibsaadha. Naa mana. Namni ijoollee Harargee keessafuu Harargee baha argaa dhageettiiti namni ishiin jibbutu. Inuu magaalaatti biyya tana keessa hojii jiraami. Niizerlaandii tana keessa saayibaan kiyya guutuun Arsii. Manni nama jiru kun mana Arsiiti. Ijoolleen Harargee barboo komantiin irratti barreessitee keessa maal naan jetti beektaa gariin. Sinuma afran qalloo tokkootu dhabamee lubbuu teessi baasu. Bro. An dhugaa isinitti himan. Maqaan hin balleessin. Dhaaba Arsii fi Harargees walitti hin dirina. Arsii fi Harargee walitti dirtanii ammaan tana fiddanii madaa san irratti immoo madaa tanaa jira beekaa ammas geema caalaa nuuree sanii wal qabsiiftanii geema caalaa san irratti wal loluun no. Geema caalaa san irratti wal lollaa amma geema caalaa san booda akkamitti irra qabatee ammas nama qabu waatan ammas asliittu geema haga asliin geema san dhaabottanii amma hinna tana bar nama tokko ijoollee Arsii keessaa hidhanii barsuu darbaa kanatti hidhanii taa'utti hin jirani. Mee asliin geema haa taphatu jechuudhaaf. Mirga isaati. Garuu immoo diraamaa ummata wal nyaachisuu haa lola gandummaa isin irratti dalagamuu deemu kanaattu akka malee na dubbisiisaa jira akka malee na aarsaa jira. Inni kana raawwataa jiru tokkoffaan asli osoo hin ta'in namumti waan kanas itti gabbaase Mubaarake naa mana. Mubaarakii fi asliin akka malee akka inni isaan itti deemaa jiran usiitu malaali. Mubaarak maal dalagaa jira beektan jara keenya wallaahi naa mana. Mubaarak maal dalagaa jira amma obboleessa isaa akkam godhe beektaa ati asiin dalagi. Fiildii haayee fi jechuun ati fiildii tanaan maali amantaa inni tuttuutaa kun barra biroo xiyyaa anamas achitti qallabuun dhaqqabu nas narra deemi anachitti amma baqaa san keessatti nu ulfaatti waan ta'eef si qallabu sin dhaqqabu awwalee keenya si fidee biyya tana hin oofne wallaanta jee dhuftee miti taa'e amma maal goota tiktook bana dhoo akkaawuntii kun wanni ta'e amantii ta'e qayyaran salaati dhuhadhu. Amani dhaggeeffadhaa waan dhugaatiin isintti maal dhaggeeffadhaa salaati dhuhadhu. Sanboota asirratti waan feete maal jennaan jiruudha obboleessa kiyya dhageesse. Tana boota. Maal jettaani yeroo hedduu amantaa qee qorattoonni jee geemas namaa wajji walitti argadhu warra kaanii wanni jiru sappoortii godhanii isaan osumatti dhaabbatan. Okay. Ni eegale gaama guyyaa baalaansii ba'aa jira isaa. Baalaansii ba'aa jira awwalee kiyya rabbiin keessanii maarree ta'ee. Marre jani jol haleluya giftita haleluya maqaa waaqaatiin ulfaadha Yesuus niduma eeggadha ibsaa maal jeja geemni kun niduma geemni awwalee namatti hiru ka amantaa akka xiqqeessu amma gabbaasi gaamma baqqaan isinii kanni jaani maamme obboleessaami maamme mucaa kana hin dandeenyu ati duubaa tuqi jaan waaxiin talaa uummata maraataa maamme itti tuqi jaan እስቲ አሲያ የኔን ወንድም አንቺ ወንድነሽ ከነካሽ ናሽን አፈርት ብላለሽ ማርጃ ማመን ጊዜ ፈደስን ሰላታ ከዳ ኡመን ይሁን ኡመተ አከኸሰኒ والله ان بلچان ኦሮሞ ደገ ፈራስን ጆልዳ ወደ ጀረጅርተን ዱቢን ቤታን እስኒን ገልጡስ አናታ ጆለን ክርስቲያናቱን ሜ አወለ ደማን ጀነቶር ሰነ ሜ አቲ አመንታ
qayyaratte baga qayyaratte sunnan galchu amantaan awwaleen qayyarate awwalee to amantaa qayyarate janii ana dhibban irra ga'uun jiru amantaa musliimarra ammas awwalee to karaa amantii dhufee yookaan nama biraatu kiristaanaa irraa karaa amantii sanatti dhufe janii baali'uu naa'ii dabamtu takka hin jirtu ani waa'ee xiyyaa qofan gaafatama akka musliimummatti yeroo hedduu ijoolleen kiristaanaa ammas maal jetti eenyu gaa isa pheenxee keessaa dhufe kaakatti jee akkeessu san pheenxee keessaa dhufe inni sun maastarii pheenxeeti wangeelii lallaba ture eenyu maqaan isaa na barreessaa jira keenya eenyu inni sun Abdii Raggaasa irraan dubbattu yoo dhugaa dubbattee maarree naan jedha Abdii Raggaasaa wangeela lallabaa ture waan lallabaa ture irraa beekaa dubbata dhaggeeffadha Abdii Raggaasaa wangeela san lallabaa ture filima dalagaa ture ni beeka mee awwaleen hadiisa kam himaa ture masgida kam salaachisaa ture dhaggeeffadha awwaleen musammaa masgida kam salaachisaa ture hadiisa kam himaa ture ustaadru kam irratti qari'e aliif eessatti salaata eessa beeka meenatti ma waa'ee amantii bara ammaa fakkeenyaaf waa'ee amantaa islaamaa himuudhaaf an ulaagaan guutu amane fudhee bakka amansiisu san itti amaneetiin fudhee deemuttiin jira garuu immoo ulaagaan ittiin amantaa takkaa walmaddii konfeer godhee amantaa biraatiin qeequ hin qabu لا إله إلا الله محمد رسول الله ربي توكيشا محمد إرجما إساتي أمانة صلاة واجبة في شرط إجد أو فتو قف ما لنا شكر عنك أبوان تيف نام دين توكو خبرت أولينجلشو أسرت خام في ديت أمانتا والناتي سورموتنا كريستانا في مسلمات تجودا والناتي سا جولن غوفتا يسوس بوش غدا دفع سواني جاتي جو وري الله بر Allaan dilii daleedan malee ganama kana maa hoggan dhaggeeffadhu Allaan dilii daleedan malee addunyaa kanarra isin jiraachisu jee yoo diliin daleedan isin dhabamsiisa jee jaa awwaleen hinoo hadiisa kana irratti jaa hadiisa kana fida lakki awwalee eessatti akkana jaa dhaggeeffadha ammas awwalee beekara waan isaan dalagan bara waan ajaa'ibaati yaa bani Muhammad jechuuni ummata nabi Muhammaditti amane jechuudha amiire jara keenya صلى الله عليه وسلم أمة إساتي في أبا إساتي جيزة مرة قرآني أمة إساتي في أبا إساتي اللي رحمة بوسا جي دبتا حديث نخوني جيت أولين التسفيت بكر أكملت هاتي إساتي في هاتي محمد أبا محمد أزا ورا محمد تنامنين توري أكملت إساني فكسجا oda beekuti bekada odo beeku qaalicha wangeelaa sanis raajii sanis kataasise fidee wallahi waan kana dalagaa jira wallahi lazim jiruun tun akka naman goone hin qabdu jiruun oh my god isin amma qallaalatti laaltanii miti anjooleen kiristaana mee awwalee kana giftin supporting godina awwalee miti yoo dhiira taatan raajii joollee nama diin tokko nama diin qaasaa ture sheekha tokko karaa keessana godhufe wajji qophii akkanaa qopheessi fidiyaso sheekha salaachisaa ture amma sheekha Sheekh Bashaar sanus isin dhufuun isaa fan qabu haala amma Sheekh Bashaar itti jirus ni dhufa eegada Sheekh Bashaar ni dhufa maammeenis ni dhufa maammee yoo awwaleen wuxxeetaa miite awwaleen yoo karaan kun isa baasee galiin isaa guddatte maammeen obboleessi awwaleedhaan ni dhufa Sheekh Bashaar sunis ni dhufa Mubaarakis ni dhufa haalli qilleensa Mubaarak jirus qannasaa jira waan ta'eef ni dhufan warroonni dhufan kun warroota akkamii beekuu danda'uu xiinxala ummata qafoon ta'ina ummata Itoophiyaadhaa kana bar yaa akhi horii wallaahi laziim isiniin galtu bar kuni hay ummanni kun bar ummata bar giftii jecha bar miila shintibeetii keessa kaa'u bar shintibeetii keessa you know shintibeetii keessa akkatti miilan seenee bakka namni udaan itti hagu keessa nagu bar amantii dubbatta abboleessa kee amantaa dubbatta nama bar tiruu fanaan dhukkuba jee tiruu na dhukkubaa maarree jee bar nurraa maallaqa guurate ittiin zanaaf ajaajaju ture bar ummata akkanaa kana isin ammaan tan kan wallahi rabbi kiyya wallahi maarree kiyya abaluufin awwaadaan galaa geema kana hunda taphachiiftanis kun akkanuma no dhaaba I'm so sorry jiruu hayroo
waa'ee jiruu kaayiroo ayoon isinitti hime hedduu ulfaatti wallahi. Nama kaayiroo jiru geema sin taphatin jechuun hedduu namatti ulfaatti. Geema taphatin jechuun nama kaayiroo jiru hedduu ulfaatti waan warra kaayirootti jiru. Kanaafuu ani komantii jala yaatanii ijoolleen udaan hin naqatin daa'imni haasawa keenya irratti fuutanii gandatti hin galchina. What the fuck min ganda maate sande maachis saqqala daan arargeew saqqaleetin achi kaa'ee carcaris achis kaa'ee muttee haadha keessanii sallameenuu jeeni amni Netherland bro. You know? Qoshaashaa hullaa. An dhugaan isinitti hima malee dhugaan namatti dubbadha malee kijiba tokko namarras kaa'uu hin jaaladhu. Mee waan anjoo kan arguuf teessan inni immoo gandummaadhaan yaatanii asliin geema caalaa nuura raqqabatee caalaa nuura Harargeedha asliin kun dhiyoon tana Harargee fi Arsii waan waltumaa turtee fi kana eegalee kanaafu ijoolleen Harargeedhaa geema caalaa nuura irraa nafina gandummaa keessa jira waan isaan godhataa jiran gartanii ijoolleen Arsiidhaa ijoolleen Arsiitti sin oolaal ijoolleen Harargee akkatti aslii jibbitii ijoolleen Harargee noo asliin maaliif akka addunyaatti beekamatte addunyaa tam addunyaa xiyyaa Filistiinii xiyyaa eenyugaa Paakistaanii eenyu Amiir moo maarra janii xiyyaa Suudi Arabiyaa nama guyyarraa nama 150 taa'amee daawwatamu. Xiyyaa Suudi Arabiyaadhaa namni hin beekne hin jiru. TikTok irraa amma dhabamee jira. TikTok Chaayinaan irratti cuftee jechuudha. TikTok Chaayinaan irratti cuftee guyyarraa nama 170 daawwatamu. Mucaa qallaa Suudi Arabiyaadhaa tokko. Namni beektan barreessaa jalatti. Guyyarraa odoo geeman ta'een nama 100 daawwatama. Bakka aadaa afaan Arabaa haasaa anuu ajaa'iba godhatin jira taa'ee ilaale. Maal namni akkanaa jee? Chaayinaan sanuu kabajaatti dhiiftee irra cufte. TikTok irra cufnaan Khalid ni beekee. Khalid TikTok Chaayinaan irratti cufnaan mucaan gaggara galee maal godhe mootummaan Suudi Arabiyaa TikTok maa akka Suudi Arabiyaa keessatti hin dalayne godhe. San boodan taagoomoo maarree janiin tokko aappii tokko banan akka TikTok Suudi Arabiyaan. Aappii tokko banante akka faraqaa mucaasanii jechuudha. TikTok nama 100 wanni daawwatamu akkasitti Chaayinaatu si yaadee maarree waan ta'eef maarree bakka mucaan kun dhaggeeffadhaa. Dhageessanii dhibeetanii mi? Seenaa dhugaati wallaahi waan kun waan dhugaati mucaasan Khaalisan guyyat gizuma liibii seenee nama 100 taa'ee salaale Khaalisan nama 100 guyyarraa Suudi Arabiyaa kana nama Suudi Arabiyaati afaan Arabaa haasaa nama 100 san boodan Chaayinaan TikTok irra cufte. San boodan eenyugaa gaafa TikTok famuu deemannaan aappii maarree kana banadhaa jedhanii kafa banannee turre sun maqaa isaanii barreessa aappii banannee san. 300 faat daawwata. 300 faat daawwata. Eenyugaa Qiyyaasan maqaa isaanii Jaakoo banadhaa jedhan. Jaakoon ka eenyuti ka Suudi Arabiyaati. Jaakoon ka Suudi Arabiyaati. Faraqaa maaliif baname? Faraqaa Khaalisan irratti Chaayinaan TikTok cufuuti. China to kasti khabaja maarree TikTok maarree wal sabuu miti ammaan tana asli challenge kana anama seenee singarsiisa nama naa kannu siigale nama waji si kana leveliteeti wajji laale maalif China si kana tibeeta wallahi nama haganaan daawwatamte leveli Oromoo tan akkatti nyaataa turan leveli maarree nagalcha leveli tana ogan addana raamuru akkas jeetin halkan guutuu dhaabbataa olee gaafan geemata badhisan wallahi lazim akkasumatti muratan kan leveli lammaffaa beeyan. مليون تكوفي كم دي بشاني مليون تكوفي كم دي بشاني موي خدبلي لما نايس أبوشو سنة راندي بيه غويات آنو جولة تنير الدولة أكنا ليفلي لما فانا سين سودوا غيفتي أكنا فنان جولة أكسمة تولتك رفته كم دي با ميكاسي كم دي با تربى مواكس سامبود ناموسي سني ليفلي لما فانا نكاني مالك مروفين تا أكسمة تمراتي إني لما فا تيك توك راوني سي أرسو asli daf yo amma hagam fagaate dolara kuma soddoma kan tanif kuma qodoshan qofa saga wallahi lazim kuma qodoshan qofa kampani hattu sammulle akka hannatan baratan nama qayyaru TikTok jechuun kana osoo beeytanii fuutanii dubbii gandaaf gandiyyooti na amma waan deemaa jiru wanin waa'ee asirraa dubbadde waan deemaa jirutu waa'ee asirraa kan dubbadhe no godhe
dantaa isaati asliin kadhatee baate asliin jiru isaa jiraata mana isaa jiraata aslii qeeq ofii maarree immoo yoon fadhan aslii miti haadha abbaa sanis gargara galchee fiduu qeequun danda'a maal ennaa yoon baalagee ta'e mirga itti qaba waan ta'eef abbaan tokko waa na godhuu hin danda'u sini galee aslii miti abiyyuu qeeqaan jira waan ta'eef sini galee irraa dubbachaan jira takkaa dhiisee hin beeku waan ta'eef kanaaf wanni isin beekuu qabdan ani dantaa asli irraan qabu asli yoo taphates waan kiyyaan hin taphatu narraan fudhatuusi anaa miti ka geema isa taphachiisus an nama smartedha an nama leevilii jalaala leevilii meeqarran jira beektani leevilii 27 barran jira odoo silaa akkan giiftii argadhu namaa kanne 50 waan dhaqaan sini galee ilmoo bilxii waa gudunfatu beeyturraa yoo carraa waa argattetti waa gudunfattee karaa raacha kuttaas baleessa kiyya dhageesse kanaaf wanni isin beekuu qabdan sa'a ammatti aslii fi waan aslii kanaan wal qabatee maaltu deema lola hamaa gandummaattu banamuu deema eessa feessa hedduutti aslii fi ijoollee Harargee jidduutti osoo hin ta'in ijoollee Suudi Arabiyaa Arsii fi Harargeen dhukaasa hamaa walitti baanuu deemti naamana akka hamatti namni amma aslii balaaleffataa jiru geema caalaa nuur irratti qabatee caalaa nuuree maal Oromoo dalagee geema taphataa hosi jammar maal daleedame nuti bar geema katabanne bar aadaa kutaa 11 wal garsiifne maaliyan sanillee wottan sini galee dantaa garuu laala waan deemuu laala harakaata isaan saayinsii sa'a tanatti fayyadaman laala sa'a tana waan isaan fayyadaman laala sirna isaan qopheeffatan Arsii fi Harargeen dhiyoontana wal loltee Arsii akka maletti ijoolleen Harargeen miitee sa'a tanatti geema qabadhu aslii haloo mubaaraktu aslii dawwala beekatu hello wanni leebilii gubbaasan bakka san seen ilaalame eenyu wajji si kanne geema wanni abaluu wajji jaakam guyyaa kana bakka rakkoon qabu dhiyoon tanaasii fi asli Arsii fi Harargee waa wal dhotteef amma ijoolleen wanni tis geema akkanaa ka caalaa tokkos ni jira ka Harargeedhaa tokkotti qashaaraa sunaayidoo keerii ati irratti qabattaa sambuuta rabshaan godhanii dibbeen tetisiif ooyitii maal no geema kana janis sistema mubaarak ni baasaa asliin dhufaa mubaarak dhufeeti wallaahi amma mana isaan seenaa ogga mana isaa seenesi an asli na amani waan kana inuu yoo ififin godha miskiina fin kanna no ati miskiina fin kanna jee an beeka nam fudha jee waadaa goota seenuu haatu bar dhaggeeffadhaa bar ummata kana ummata nama jiraa dhukubaa janii askaawanii nama jira Abdusee cibsanii gaafa wal lolchiisan bara wayna duubaa fadde bara Abdusee cibsanii itti farsaa asliini mubaarakaa boo yaa boduuf deema yaa boo rabbumaa jaa dhaqqabaanii Facebook irratti bara drama kun khada lagame bara san jechuudha bara giftin jira san akkaataa itti bakka Abdusee ante 500 eegabaadha bakka min shigire lama okay walin janii mubaarak asliini itti farsaa mubaarak wanni jaa sambuuda mubaarakaa oguma laga samburu rabshaa walirra dhaaban diraamaa kana hunda baasifneen walitti dire eenyu baasise diraamaa kana gaafa kana dubbate amba dhaggeeffadhaa uummata kanaa miti uummata kaayiroo kanaa miti biyya nan bulchoo doonatti kan dhugaa isinitti himan dubbii tiyya keessatti asliin geema taphatuu barbaadda aslii dhaggeeffadha taphatuu barbaadda taphadhu mirga keeti asumatti dhaabbatan maaltu nan gee waan kiyyaan sin kannan garuu immoo dhugaa takka beeka Arsii fi Harargee walitti duruuf yaatan takka inni lammaffaa lola Arsii fi Harargee amma dhiyoon tana dabre kana keessatti ijoolleen Arsiidhaa Harargeedhaa gabbaatetti ijoollee Arsiidhaa ta dhiyoon tana waraana kanarratti hirmaatte sammara dalagarraa ari'amte ijoolleen diyaaspooraa Arsii maallaqa walitti qabee hinoo qubsiisee dalagaa babbareedutti godhee haa makiinaatti bitee raagoo isaa jira immoo ijoolleen teenya duula Arsii irratti baate sun hinoo araddarra taa'uttirti yaa Oromoo أبو لا مي وان من ما كنت لقوا يا أخي مي وسات أنت لا مي يا ربي اسمه مسداد ناتمي أنت كأني ما سوكنا والله كنا جاني مي ورانا خميف خجولين أرسيدا ورانا بنا مثلا يفجتة دياسبوران قرية أول جارتة بوفتة مالك أتشخيسي أتشتركتيف سودتي إنه في تشي سوفي eenyu wal nyaachisuuf kanaafuu diasporaan keenya Harargeedhaa walitti qabamaatii wanni ijoollee tana nu qubsiisadha biyya tan bilisoomsuuf moo mootummaa Maamad bin Salmaan san aangorraa nu buusuuf moo ijoollee mana hidhaatti cabsitanii mana hidhaatii nu baasuuf I don't care awwanni keessan kun na dhibee baran an wallahi lazim moo mee takkaa Oromoo dhaggeeffadha haga Arsii da fi Harargee
أرسيدا في بالي أرسيدا في جمة تاني ولول تنخن أمارة ولول تاني تكاغاف أمارة في ولول لنو إرتي درمة تاني بيتن ها تكا أمارة تكتدول تاني مارة واقو تاني بيتن من التما نتما من فولي ولو تكتيدا تغاف أمارة تو دور أبتلو لا ترتسون أني أما أنت في التاني برا أما أرسي في هررجن أك أمارة في أورموتو لالتي أرسي في بالي أرسي في جيمي أك أمارة في أورموتو لالتي أرسي في ولون أك أمارة في أورموتو لالتي هو كان أما مالتو دلوتا خيني كان خيسا أفادي مجرم يوسات ما تنتظر أمي ربي سون سدادتي واني ما دي مجرو خنا يوج ألفني ميوج ألفني كرم دي ما جرا فول دوري مالتو تيانا سموتي سنكسا خادا ربي سون سدادتي دلون دفوقون بودن أما همينيا أمارا خنا نبرسيسان غند خينيا أماري أكتر كان موري أماري خن أورمو وانجا منفرو أماري خن بقى أمارا وجه لما شوق تانا وجه كذا سايبا سنقول إنه كتر على توما حلالة دهسنا أمتا بدا جنة أما قاعد لونه كنا ما أنت نمر أرجع خارج كسر دلاتو أرسين أرجع كنا قوتي أرسين توم تودا أرسين كمار دا جملة تا خارج أرسين كسر دلاتو مو أرجع كنا قوتي هم بقى أورمو ما تقول رام فتم تيتي سببرا ما ديكو برباد نورمو أني أوكي هذا تجرّا دوما تكون سنجا آلي في أولاد السنة اللي صدق عارف خانتني في برنجل بيفتنا تش ديم دلقة دوجاني شوتي ديمي دلقة دوجاني أنو قال سنتما أنقان نما بيتن إيسي أنقان نما غند خيساني إيسي نما براتو ديمي دلقة دوجاني إنسان الله تودو ما أنت نمارة دجاني الدنيا تنرى واني حاجة وانا كان ما جرت فوق نما تلفاتون جرت وانا ربي جرت فوق بر يا ربي خيّت تبر تقولين سالفتو يا أخي يا الله يا رحمن يا يسوع جت تبر يا أخي يا جيتاي جت بر أني تكافي أني خنا خنيت خناس ناخنت تنسالت نو يا ربي خيّ بيجتنا في الدمين يا بيجتنا أبا بيجتنا تلمتي مناجر بيجتنا نقول إنه بي سيقول إنه سالا لا إنه سالا وانت كان سالا ور وانت كالسودان كب كرواني هركنا ما جرتو إن قد يوانا أقوتن برو في يونجي خارين قد دايسا خيسيس إنجال منها ما بس هي فولنا ما زابا ربي سوم سدادو فولنا ما تيناف تاوغاتن أكمل كان أنجتنا بوين أنجت قلبينتي والله لازم وام فولنا ما جرو فكمت هنا نينا أفتر أنجت ربي سوم سداداتي بلا خي هاي وام فولنا ما جرو بنيا وجاب استغفر الله لازم أبسي بيسي بيبر أبسي بيسي خسا بيجازو جرو خسا جرابر يدخوت والله متى كرنتينا بس هذا هاي هنا قرر وقاف تكاتو سرتين بكمي سنجيمنا كرنت بدي حالا إلى أمت خبجان أنا أكاد جرى سنيفو قدو خبجان أنا أكاد جولي نما جيمنا تبغى سني قدو ندرو أمبني سانو مران كاسه مو جيمان ليه تبغى نجنان تينك ومنام أكاسي كباجو تينك ومنام مرة أكاسي فولا نما أبتني ونيجو ما عليه جيمان تبغى دبر ما ترى ما جيه تبغى تون دندايو فليو هنا فراجع كمان ده يو وشي بتفهم ما نتجرات اللي قارو نما هم نكابو سيقولي نما الريت نكابو الريت أنا بعد ده بيجي فرنجي خسة تيسه فرنجي خسة متيتون بيجي فني توجر ده نبي يقع ورا نبي يقع يناو إسنن بيتن وام فتنا سودن ده سن سنيقولي خنافو تسكبا وتي كسلالا أرسي في أرجع ولا تدرو إيسا بوا جيما جالان ورتو جرا جيما أصلي جرا واتس warning kopling ko dame maren balle se warning na ko dam bayo kopling ko da warning tan ka sa
Geema maarree jira. Koppiliin godhaa hundi keessan keessak. Please. Hundi keessan koppiliin godhaa.